Injiru jechuun dura amma fakkeenya dheetii abaluu harka kennitee deeggartee maal caasaadhaan ol baataa akkasii miti. Amma akkasitti deemee jiru. The state has been captured by commercialized political elites. Kuni gara fuuldura baay'ee na sodaachisa. Maali? Biyyattiis ummataas humna alaatiin waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif competition eliitii bulchiinsaa jidduu jiru angoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenya wal caalu yoo ta'e qabeenyaan wal caalu irratti akka fuulleffatu taate resource biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. Sansan tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hawwachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira. Kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a. Probably eliitiin transactional ta'e compromise ta'uu danda'a. Compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti sattoo makkabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a. Gara biraatiin garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interest idhaaf osoo hin ta'in purely financial interest idhaaf ta'a deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba makiinaa oofaa sanqoo osoo hin ta'in bakka biraatti immoo mana qabaa dachii qabaa kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. So one change is commercialization of politics. Kalamaffaa PRization kan jennu. Biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Waan hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetaman yoo laalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irra jiran federaal irra jiran yoo laaltan nama 45 kan mindeessantu jira ka Facebook irratti waan magaarii isaanii faarsu footoma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo waggaa waa dalagan waan san godhuuf kun PRization kun namni waan substantive ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsu irratti akka fuulleffatu sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee kun observation tokko waan godhe kana jechuudha. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism. Dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabajaa qaba ture. Inumaa xiqqoo keessa dabran turan. Hedduu hair splitting keessa seenu turan. Komunizimiin waan akkasii qaba namni hedduu dibeet godha ture hedduu waliin morma ture yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture seeliidhaan deema ture beekumsaaf gatiin guddaa ture. Amma waggoota afran kana hayyoota ofirraa dhiibuu hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee humaan finne yoo agartan miidiyaa mootummaa irratti illee it's interesting manidhaa keessa ta'eetiin namoota sadii ka PhD qabu warra PhD qabu kan arrabsuun arge. Beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu shaaloo akka nama godhu duula intensive godhametu godhame. Kanaaf maal ta'e imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaan ca'umsi guufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoof qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatame. Kanaaf amma xiqqoo yoo inni malee baatii jahan dabre kana yeroo lolaa sanfaa hedduu nama sodaachisa ture. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota waan 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system.
and rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kana haasa'uun fedhu amma warri biyya bulchu. No, 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 no. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan. Eliitiin sheppii godhame hanga gadiitti waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma hoggaa xiqqoo waan tokko sabstaantiif ta'e. Hoggaa amma lakkoo isa fa'aa yaada wayii dhiyeessu. Ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuu barbaadan. San qofa osoo hin ta'in nama gaafii kiriitikaal ta'e gaafatu. Nama yaada dhiyeessu. Even warra ijoollee qabsoo keessaa bakka adda addaa itti makamte amma ni gartan yeroo tokko tokkotti fincila itti dhufaa jiru. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraataa itti ilaalu, akka farra misoomaatti itti ilaalu, akka gowwaatti itti ilaalu. So anti-intellectualismiin bal'inaan biyya san keessa sadaffaadhaan akka baddaa kun. Commercialized ta'e PR irratti hedduu fuulleffate propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti deeme konsekwensiin keessattuu anti-intellectualismii kuni it's a trend globally waan kana biyya kanatti amma biyya Ameerikaatti yeroo Trump waan akkanatti ture yoo ilaaltan hayyummaa beekumsa xiqqeessuu more emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamuu kana agarta. Kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka laalan. Ni cheefaa xiqqooma fudhatanii if there is a will there is a way ka jedhu. Kanaafuu gidaara san nin cabseettee deemnaan cabsitee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jiru kun predominant ta'ee dhufe. Kun biyya san diigaa jira beektaa? Maaliif? Waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in naa akkuma itti dhufetti akkuma billichitti jeetti itti deemuun aadeeffamee dhufe mootummaa qofa keessatti miti kontaajiyees ta'ee jira yaadni kun. Nama hojjoggaa gatteessee xiqqooma waan substantiif ta'e maali wanni amma jettuun theoretical background isaa maali? Where is the empirical evidence? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen hoggaa kun bara yuunivarsiitii miti siin jenna. Kun siyaasaadha siin jenna. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jenna. Barkasii finne yuunivarsiitii barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessiifi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. So rakkoo amma agartan biyya kana keessatti agartan keessaa tokko this anti-intellectualism has led to shallow analysis. Rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkatuma isaan diinagdee itti fix godhuudhaaf yaalan yoo ilaaltan akkatuma amma dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa nama 500 fixe keessaa warra wagganan fakkaatan. They have not taken time to appreciate and reflect how deep the country has gone. Akka watakkan ta'ini sitti haasayan. Maaliif jee hoggan laalu anti-intellectualismii maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge afraffaatti osoo hin dhufin keessattuu anti-intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu. Namoota carefully mee Amaarri maal barbaada, Oromoo maal barbaada, Tigreen maal barbaada, Walaayitaan maal barbaada, mee waan inni barbaadu jidduutti hafiinnu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e? What is the incentive mechanism driving the protest, the rebellion? Kajau analyze gochuu dhiisanii garamitti deeman securitization. Balaan takka kaateemi maddi balaa kanaa maali? Kana yoo goone maaltu ta'a? Jaanii ilaaluun hin jiru. Waraanuma itti erguu taate jechuudha. Ibidda belbalaa turuu jiru irratti ibiddi kun maa belbalaa? Dhiiroo margatu goggoge moo? Biyya santu gaasa qaba moo jechuun osoo hin jiraanne oo belbalaa jira itti beenziluma itti naqaa jiran jechuudha. Kanaaf anti-intellectualismiin biyya san keessatti rakkoo guddaa uumaa dhufee jira. Fourth, cruelty.
biyyi sun lola keessa turte erguma ijaaramtee kuni waan haaraa miti. Garuu wanti haareen ugaata asaanaa kana dhufe gara jabeenya namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafii warra riphee lolaa qofaa miti. Gara jabeenyi dhufe. Viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban kan lubbuun guban bakka tokko qofa miti miti kataa jiru. It's happening across the country. Namni lubbuu wal gubuun it's happening across the country. Dullatti manatti ol dhiibanii itti qabsiisuun it is happening across the country. It is being done by all actors, organized or disorganized. San qofa miti. Isinuu itti seenuu jirta nama kana maal desensitized ta'e namni. Nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko faasa'e namni. Guyyaa lammataa bira kute. Amma nuti gabaas tokko tokko waliin qabdee hidhamaa baasanii ajjeesuun miskiina fixuun maal inni waggaa kaa'amnu akka waan guddatti ilaalamu even in the society cruelty waan biyya san durin jirree wani jan tokko ni jiraami durin jirreen biyya san dhufe jira jechuudha. So kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasninis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya saniitirra faranjii hojii gaara haasa'u galaaf dur rakkoo teenya nuuf gala beekta faranjiidhaaf hubachiisuun nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feete rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe. Maaliif kana isinitti hima? Commercialization is PRization isaatis anti-intellectualism is cruelty kunis hoggaa walitti qabamu atiin biyya sanitti waan haaraa keessa seenaa jirra. Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka uummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanaan gaafii guddoodha. Uummata keenya diaasporaatis hundumaa kan biyya keessaatis kan hin gaafadhu keessattuu hayyoota kan hin gaafadhu.